Sponsora kan isiniif godhe baankii Awaash. Ishee kana gootimu waliin niisnuu jedhe waliin niisnu. Jettee balbala koo dura fiddeetu hanqaaquu rifeensa keessan irratti moolti. Eenyu sitti fakkaata? Kanani qarrifaasaa rifoon irratti ilaalatu jira. Maal jechuu barbaadde? Naan jettee akkana. Kumsa dhageessa kan maatii keetiif jaalalaaf kabajan qaban yoomiyyuu iftuudhaaf jaalalan kenna jettee nabdatiin. Yoomiyyuu. Gurbaan qaboo jedhamu sunoo. Innoo jaalala sii kennuu danda'a? Kan saammaa dhiisi. Kan saammaan dubbatamu. Silaa waa'ee jaalalaa dhiisi jaalaleen harmee isaaf qabuyyuu baay'ee nama naafsisa. Bari yeroo ofiitti seeraan fayyadamuu jechuun guyyaa ofii gabaabsuu miti. Tarii yoona adduun sin gammachiisu ta'e jedhee. No, akkasitti yaadee miti. Kunoo amma wal agarree miti. Garuu kana booddee deddeebinee wal arguu dhiisuu dandeenya jedhee. Garanaafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessi ajjeesa. Dhugaadha moo si amanuu lattu? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shanta. Maaliif waliin turuufis danda'amuu qabda? Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jaalalli fi ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa. Yeroos bara jalqabuu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera. Abdii fulla'aa akka laga keenya Awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa. Baankii Awaashiif inshuraansii Awaash. Sooraattee tuquu na tukaasee mana ishee jalaa. Ofii ishee keesse mortuun isheedha. Rifeensichi immoo kanuma keessa fakkaata. Lakki maalan koo duwwaala rifeensi kun inaaftu wedhiin. Inaaftuun waan baay'ee haasofte. Maraataa jiru amma maraataa jiru. Hanqaaqucha kunnuu nyaadhu wedhiin. Sodaattee tuquu sodaattee. Dhaqee fidi xabbasnee nyaanna. Amma maa gateen dhufeen. Maaliif itti buute? Na sooraa jeftee na saqaqteef lafumaa kaatee. Akka jettuuni. Mortuun siidhaan haati shuumaa mortuu miti siin kadhadha malee maal keettan sitti moraa moofaa mormatti baratee harqeerra naannoftu malee maal qabdi fayyaan qabdu moofaan qabdu maal shettan isheetti morani kan ana maallaan jettee
Hanqaaquu kana yeroo darbee gaafa isheen bittee galtu argeera. Rifeensicha immoo mana igiitii bittee gaafa galtu argeera. Kanaaf ishee rifeensa ishee maqasiidhaan kuttee as jira hanqaaquu wajjin gootee naa keessee. Gaafa ba'uu akka lafa lixuufi naan jette. Ati immoo fuutee lafa lixxe moo eessa lixxe? Ani maal egaa tu moora ta'e ati lafa lixxu? Lafa lixxu ati? Moorichi irratti hojjetu akka yaada isaaniitti ishee irratti hojjeta. Ittimi akka ittuuni ani moortuu miti. Siin kadhadha Waaqayyoon akka itti fayyituufi malee maal qabdaan maal keetti moraa? Moofaa keeti moo fayyaa keeti moo qaama keessa kamittani sitti moraa? Faaggaa fayyaa jedhiiti liqitti bakkanatti. Amma dubbiin dheeressinu waadaanaaf galtanitti jettanii akka nololle nama biraa Aqeenitti ma nanima innis waadaanaaf galtanii kan isaa waadaa maali? Abbaa garaatti nyaattee dhuftee malee natti maal taphate? Dhaqitti hin himtu taanaan nan dhaqa mana ishee. Maali? Isi qaba afaan keenyarraa. Waadaanaaf galtanii ishee wajjin walii galtee waa'ee toshaa mootti kaate maanni toshi maali isaantu mooree ani isinirra goraan ture ishee biratti. Yeroo moraa ture na beektamoo yeroon toshi maali? Lakki ishee biratti iyyuu isinirra goree maaliin jedheenaani isaan waan akkasiin godhanii. Hin jennu. Isaan waan akkasiin. Waa malee waadaan hangashine hin jennu. Sirriidha isheetu sitti moreettee dhufte. Hanqaaqutti immoo fudhee yoo hin nyaatte ta'a. Boolla buuste sana keessa dhaqina agarsiisi. Tole malee haaqitti amma san malee dhaqqabin akka dubbanne. Moortuu edee kun. Moortuun isheedha malee ana miti. Shuumaan kun nagayin kan. Ani waaqan kadhadha malee dubartii kanatti hin mooru yoo fira. Gabaanee walitti dubbanna malee kanaan wal biraan dabarru. Dubbiin kun baay'ee waan cimaa ta'eef. Maal deebtiin arguu barbaaddu moo? Akka tasaa wal arguu dandeenya. Akkuma isa gaafa jalqaba wal agarrii sanaatti jechuudha. Kana ala sababa biraa akka wal agarru godhu jira jedheen yaadu. Hanga kanaan duraatti si osoo hin taane anatu sin arga jedhee si ergaa ture. Kana booddee garuu ofii keetiin na waamtee wal argina naan jette. Akkam? Inni eekkamteemsitti beekameera? Si caalaan eekkamu. Tole mee isa dhiisiiti gaaffii sin gaafadha jettee na gaafadhu. Toleen gaaffii biraan qabu. Garuu yeroo hundumaa gaaffii kan keessa koo bulu waa'ee jaalala harmee keetiif qabdudha. Onnee makeerraa jaalala dhugaa jaalatta. Akkamitti ta'uu danda'e garuu? Bari namni kamiyyuu harmee ofii jaallachuudhaaf sababa isa barbaachisa jedhee namanu. Haadha jechi jedhu mataan isaayyuu hiikaa mataa isaa danda'e qaba. Simboo of danda'e qaba inniyyuu. Eeyyee sirrii kee jette. Garuu yeroo hedduu namoonni dhiirri gara haadha isaatti jaalala baay'isaa dubarri immoo gara abbaa ishee jedhu. Kun garuu sirrii natti hin fakkaatu. Utuu akkas ta'e an jaalala dhugaatii haadha keetiif qabdu sana abbaa kootiif nan qabaadhaan ture. Garuu akkas miti. Jaalala dhugaa harmee keetiif qabdu sana amma abbaa kootiif hin qabu. Maalirraa waan keessatti fakkaata? Dhugaa dubbachuuf amma itti jettu kana harmee nan jaalladha jedheen yaadu. Hello, Urj. Turte. Yeah. Okay. Sì. Turtemo ergarte. Nega turte. Deika meka nega. Dakika jaatama. Qostee duuteet. Deika jaatama jechuun sa'aatii tokko jechuu akka ta'e hin beektu. Erga naa bilbiltee sa'aatii tokko hin guunne. Dhugaa hin turre. Naan rimaaf sobdare. Kilaasiin akkam? Kilaasiin gaariidha maan jedhu. Maa turte moo akkana baddare? Nan badee? Sitti fakkaanne? Guyyaa guyyaatti na arguu barbaaddeeti. Egaa. Yoon ari'ame yoo? Ari'amu? Si ari'an gaa. Garuu yoo gara kootti si ari'an rakkoo qabu. Qostee duuteetta. Egaa.
maal barbaachara kan kudhan balbala korra deddeebitu waan gattoo gatteettaa moo waan gattoo waan biraa qabda maaliidhaan taasoftu maal jechuu moo barbaaddee maalan immoo sitti gatee siin jedhe maalan sitti gate gataa nateetu kun baasii dubbadhu maaliidhaan dhiifte akkaan qaaquun kee hojjete mirkaneeffachuu dhufte hin hojjetu humna hin qabu hin hojjetu moortittiin ana sitti fakkaata biyyoo hanqaaquu maali amma futee balbalarra keewwatu futee hin nyaattu ani sittiin toshadhu siin kadhadha malee maal keettan toshadhamman siitu anaaf waaqa kadhata moortittiin ana sumatu anaaf waaqa kadhataan jedheen baay'ee masaan sii gadda malee maaliifan sitti moraa fayyaa qabdaan fayyaa keetti moramoo qabeenyaa qabdaan qabeenyaa keetti moramoo naxalaa moofaa mormatti baratteetu safaraa dhaqee kan sorobaa ooloosi isaa gaa hinaaffaan kana dhaaganna sitti naafuuf natti naaftee jettu hanqaaquu fute balbalarra keesse akka namni sii arguuf anatu gataa sanu maal amman kana fuudhee balbala keerra hanqaaquu mi'aa ta'e fuudhee balbala keerra kaa'u hojjedhee waadee sii illaadhu akkati nyaattuuf siifoo si fayyada eenyu ati moo ati anaaf hanqaaquu waaddee naa laachuuf moo ati maal hanqaaquu waaddee naa laatta ati jireenyaan na waadi malee jireenyumaan na waadi malee ati anaaf hanqaaquu bisheeste waaddee kennita ati moo moortitti inaaftu ati jireenya koo waadi isuma dhaabadhee deemu kana isuma inaafta miti dhiisi ofuma maraatiin an waaqayyo na sii kadhadha balleessi jettee kadhatta yoo ta'e waaqayyo balleessaadhaaf naman dhaga'u kana barii siin jedha humna hin qabdu gara fuulduratti nan yaala garuu wantan sirriitti itti amanu garuu yeroo dhiyootti akkan ishee boqochiisudha qabo gaaffii tokko si gaafachuu barbaadeen ture jaalallee qabda jaalallee maaliif na gaafatte jechuun waan biraa miti baruu barbaade waan qabdus natti hin fakkaatu tarii yeroo qabaatutti miiraaf jaalala dhugaa harmee keetiif qabdu sana jaalallee koof nan kenna jettee yaadda Najila caliste qaba naan jechuuf qabu jaalallee qaba kanumaa fi kanatti na barbaaddeef gaaffii akkasii lammatatu nan gaafatu ta'e baay'ee natti tola anis akka na rifadhe beeka garuu nan tuffatiin sababiin isaa akkasumatti natti siqe waan an barbaaduu barbaadeefidha malee waan tokko yeroo akkoon qaba dhiifama amma tun deemee baay'ee natti tola xiqqoo ishee waliin turu lakki deemutu narra jiraata anis lukaan deema rakkoon qaba isaan dandeessa yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa yeroos bara jalqabnu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera abdii fulla'aa akka laga keenya awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa baankii awaashiif inshuraansii awaash dubartiin ana adaraa seera balbala korra dhufteetudha asitti micciireetan gaafa lafaan si dha'e seerri na gaafatu tokko illee hin jiru
Seerri nagaafatu tokkollee hin jiru balbala koo irratti dhuftee dubbina barbaadaa jirta. Gaafa ayyaa afaan kee hin baniin qaba afaan kee. Jennaan jenne immoo malee. Maali? Hin utaalin. Ispoortichaa waan dhaaba sitti fakkaate. Yeroodhaaf qophii shuumaa kootiif jedheen. Sittan agarsiisa barbaadde qabi afaan. Hin utaalin ofuma faagga. Sitti uffata sassaabattaati. Siqimees. Siqi kan as yooti goota taate. Siqi. Ciree miila jala si buufadha kaas siqi. Siqime. Siqi kan. Siqi. Sitti hima. Adaraa seeraan jedhin. Seera maalti beektaati? Kana booddee garuu seeran si barsiisaan. Anumatu. Anuma kana seera si barsiisa. Ilma keessa muuziqaa maarree waa meeqa yaalee dadhabe ammoo barumsa jedhee deeme sana seeraan barsiifachuu barbaadda taanaan balbala kanaas deeme. Kanaachi garuu akka malee si godha balbala koo irratti. Balbala koo irra dhuftee waan barbaade si gochuu mirgan qaba. Ilma keessa jiraachuu barbaadda taanaan deemna qaba. Amma moo ilma kootti naafutti kaate eebba isaa ga'eegaa ilmi koo shuumaa koo ambala shuumaa koo leenca koo eebbifamuuf jedha. Ila iddoo balbala koo kana irratti dunkaana dhaabeeni. Asitti yeroon dhiichisu ati immoo dunkaana gadda balbala kee irra dhaabatta ta'e ilaa. Ati gaddi malee anoo hin gaddu. Hin gaddu waan hin gaddu sin qabu. Gaddee biteetti atumti gaddifuma kee. Du'ii si waamano hin haftu. Ila ilma dhufta gaafa sana immoo maal arqee doobbee tokkoon sii dhaba. Tumaame salaa hudduu salaa ila duboon salaa ila ila akka jedhu balbala sana irratti dheessi agarsiisa. Tumaame salaa isuma si fakkaatu moo. Raajiidhaaf jarana. Kanaaga kan sitti bor. Amma jireenya kee kanaafi hin gaddu moo sitti moru siinii. Atoo qaawwaan kee kumaatama rakkinni kee kumaatama isa kamiin sitti moruga. Ani haati shuman na beekta. Sitti kooru malee sitti morwan. Qoortuudha na beekta. Beekta. Qorumsi gahaa jira baay'ee dubbisaan ture. Okay. Harmeedha. Kaasika. Hello. Hello. Mama kam? Akkam nagaa keetii ilma koo. Nagaa galatoon. Isin akkam jirtu? Ani nagaa kooti akkam jireenyaa dargee ilma koo. Maali ji'a meeqa kunoo na yaaduulleen dhiiftee abdii koo. Lakkisi yaaduu dhabeetu duntaana harmee asitti haalli hojii tokko tokko. Akkam abdii koo urjiin immoo nagaa isheeti. Yaa. Si bira jirti miti. Nagaa kootti naa hima abdii koo maali nan jibba seetee na jalaan didinka. Maal jette harmee? Sibira jirti miti siin jedhe nagaa moo abdi sibira jirti miti nagaa kootti naaf himi siin jedhe maali? Maadhaka. Dubbisuu barbaadde? Lakkina sodaadha. Maalootti kenne abdii koo yaadeeraani. Okay. Lakkina sodaadha. Nan sodaadha. Nan sodaadha malee abdiin moo. Hin dubbisee jette harmeen. Dubbisuu kun. Asi. Anoonuman si shakka. Heenuman si shakka inaaftitti nana. Ilmuma kooyyuu inaaffaa keenatti fakkaata. Han Ameerikaa irraa deebise. Waan biraa miti. Inaaftitti nana. Didaa koo ani mee waaqayyumaan asii karadhala. Maaloo yaa waaqayyo dubartii kana yaadadhu. Ilmi ishee kanaan dura Ameerikaan naqa jedhee jalaa badee. Ammas Ameerikaan naqa jedhee jalaa badee. Waaqayyo yaadadhu ilma baratee dubarsiitiidhaan qabdu. Dubarsiitii miti kunoo ishee kutaa 12 sanallee hin qabdu. Yaadadhuun yaa waaqayyo fuula kee duratti sii karadhano. Hin yaadda'in. Anoo siin karadhaa siin jaalladha. Anaaf moo? Poo! Gadi baditti. Moo? Maaluma sii wayyasii fi yoo sii dubbatanis hin beektu. Yoo si dhiisanis hin beektu. Attam sii wayyaa. Dhuma kee ga'e fakkaata. Anatti moo? Amma chiqama faakee gaacha faakee natti dijjiri. Inaaftu. Inaafama keetu as na jiraachisuu dadhabe. Nan karadhaan jala moofi immoo na abaarsisti immoo kun immoo gidduutti immoo. Moo? Furdatanii fayyaa bulu seete? Furdatanii fayyaa bulu seete hin siin jedhe. Achi qaba faankee.
Isa barbaada taane as ba'i. As ba'ila. Gudii wasi godha as kottu. Ispoortii koo horii koo kaffaleen kanan shaakaluan. Tola miti. Elaamee giifti. Akkan si caalu. Har'an bare akkan si caalu. Gaafa ati dhuftee balbala koo irratti moortee deemte gaafa san bare. Ilma keettis immoo waan inni naaf hin qabu. Kana bari tolee. Atti kana keessaan immoo si baasiisana. Anuma haadha shuumaadhuma anuma. Maal fidda? Yoo furdina kee kanaan immoo akkas dhaadatta ta'e furdinni jaldeessaa baay'inni isaa rifeensaa jedhan. Of hin jajiin furdina kanaan maadha ko. Amma taphattamaa softee maal haasa'u barbaaddaati? Yeroo man kana wajjin haasa'u iyyuu hin qabatu waan baay'een nan gala mana. Yoo dandeessa ofirraa lafa kaa'e gadi baattee iyyuu deemuu dadhabdeetta. Moortitti maadha ko. Hello. Dhuguma na sodaattamoo? Ilma jaallatanii haadha jibbuu jira moo ilmoo koo maali? Akkam jirtu nagaa keessaniis? Maali nuyi nagaa keenya ilmoo koo nagattanii malee nagattanii hirfattanii dhuma nagattanoo. Lakki maaloo sin hin ganne dhiifama maaloo heeraan fayyaa isheetidha? Amma waa'ee heeraan dhiisiiti. Xiqqoo abdiirraa hiiqiinatti taasise dhuguma nagaa gaafadha seetee kun ija. Abdiirraa xiqqoo hiiqiinatti taasise siin jedhe. Si maxxannee koo maxxannee dhuguman nagaa si gaafadha seetee maalati maxxannee silmiin maxxantee mucharraa hin baane kun giiftii koo ilma koorraa maal argatteen siin jedhe. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa. Yeroos bara jalqabuu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera. Abdii fulla'aa akka laga keenya awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa. Baankii Awaashiif inshuraansii Awaash. Maaluma argatte ilmoo koorraa naa hiiki. Maaluma irraa qabdaa maaliif qeekoo jeexxaa maaloo qeekoo hin jeeqini ilmoo koo naa gadhiisiin jedhe. Na dhageessa an akka kee faayidaaf osoo hin taane ilmoo koo ilmummaas namummaas hin barbaada malee itti fayyadamuuf hin barbaadu dhaleen guddise na dhageessa. Ni maalan godhe amman. Adaraa humna kee giiftii koo ilmoo koorraa naa fagaadhu ilmoo koo bilisa naa baasiin jedhe. Maaloo qe'ee keenya hin jeeqin qe'eetti gammachuun si simannee si guddifne nu duraa hin jeeqin intala. Dhageessa dhaqii immoo abdii kooti akkas jettee jedhiitti himiiti akka inni na jibbu godhe silaa kaayyoon keef karoorri koo haadhaaf ilmoo gargar baasuudha. Silmii wayi. Lakkiyaan gargar ba'uu keessan hawwee hin beeku. Akkas naan hin jedhin harmee abdii. Miti giiftii maal qottuu na reebi kaasatu si hafe akkasitti haasa'uus jalqabdee baay'ee nama fooyyofte giiftii koo.
baay'eedhuma sirratte akkasittis deebinatti deebisuu jalqabdee gammachuun maatii koo keessatti erga gaafate dhuftee qe'ee koo seenteeti mul'atee beeku kana beektaniti maaloo qe'ee koon jeeqin maaloo qe'ee koon jeeqin ilmoo koorraa fagaadhu bilisa naa baasi irraa adda naa ba'i maaloo giiftii koo si na dhageessa miti yoo dhuguma ilmoo koon jaallatte taate irraa fagaadhu inni seeratti dhiyaachuunsaa gaheera anatu warra seeraa qabaate kadhatee itti bu'ee akka inni turu godhe malee silaa seeratti dhiyaate kanaan dura hidhama ture ilmoon koo maaloo piliis sin kadhadha adaraa humna keeti adaraa aaboo keeti maaloo ilmoo koo garaa gadhiisi maaloo giiftii koo sin kadhadha garaa haadhaa ta'in si kadhadha silaa siin galu jaarsummaadhaan xumura maal maal dhimmichi baay'ee ulfaataadha anaanis baay'ee na yaaddiseera harmee abdii ati safuun qabdu giiftii koo safuu dhumti xiqqoonsi si keessatti nuu malle jaarsummaan xumurree seeraan xumurra siin galchu kunnimma maatiiti keessaa bayiidha kanati jedhamte ati waan barbaaddutti argattee ta'uti ilma koo dhiistee deemtu ani jaarsummaadhaan hin xumuradha orjii afaan oromootiin kan isitti dubbachaa jiru dhageessa miti kun isin ilaallatu kun dhimma maatiiti dhimma keenya ati nu keessaa bayi akkam ishee godhaa ijoollee quuqamuu sin barbaaddi akka quuqamuu keetiitii maasaan kee kun ila sadarkaa siin kamnirra ol fuutee of ol hin kaa'in dhimma maatii keessaa bayi atalagaadha nuyi walii gallee mari'annaati nu gadhiisi giifti kanatti maduka si na dhageessa inni nama sitti meessi isa kanaan dura balleessite yoo hamma sirreeffannetti deebitee nan jeeqi maal waaqa gubannaa kana keessaa yoo na fudhatte maal ta'a Kenya taka kodanne fudhanne